maallaqa harargee jaamee isin miskiin afergamee jira wanni namni isin gargaaranii jira. Feetan Bangali nana geessanii feetan Beenishaangul feetan Gaambeellaa. Yoo feetan nu galabbata yoo feetan gadi nu galabbata. Dhuguma qarshiin takka. Gahan jiru jechuudha. Ilmi namaa quufan danda'u beelan danda'a akka ta'e ta'e tarkaanfatee keessa dabarfate. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo torban kana sooshaal miidiyaa irratti haasa'a guddaa ta'ee jiru waa'ee uummata Harargee jechuudha. Uummata Harargee rakkoo keessa jiruu fi gargaarsi walitti qabamaa turee jira. Gargaarsi qarshiin walitti qabame kun bira gahee hin jiru maaliif bira hin geenye kan jedhu namoonni hedduu torban kana gaafii guddaa godhanii gaafataa jiru. Namoonni nu bira gahee hin jiru jedhaniiti waan viidiyoo hojjetaniif jechuudha. Kunis ni jira hanga dhumaatitti nafaana tura. Viidiyoon itti bashannanaa barnoota irraa argannus ni jira. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube isaa subscribe nu godhan dhaamsa keenya galatoo. Maatii ta'a laayikii godha akkasumas yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa gara viidiyoo. Barattoota fi barsiistota. Walitti dhufeenyi barsiisaa fi barataa gidduu jiru haala kanaan fooyya'ee jira waan itti fufuu qabu waan baay'ee nama gammachiisu namatti tolu keessattuu barsiisonni yuunivarsiitii jireenya itti ulfaatee hojii humnaa hojii dabalataa hojjetaa jiran jedhanitti torbaan kana sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Wanni kun sirraa'uu qaba. Barsiisa jechuun dhaloota dhufu dhaloota gaarii akka ta'uuf kan hojjetu kan qaree baasu barsiisaa waan ta'eef qaamni ilaallatu barsiisota keenya kana keessaa baasuu qaba. Nana geessanii feetan Bangali nana geessanii feetan Beenishaangul feetan Gaambeellaa. You understand me? Feetan laalboo feetan jinnii feetan sheexaana. Jaalalaa fi jiruu teessan bareechinaan eenyumaa utaanaan heerumaa nana geessanii hadiiraattis fuudha. Jaalalti gosaa fi bifa hin laallattu namummaa irratti hunduuti. Namni jaalala waan. Hundi keenyaayyuu waan sooshaal miidiyaa kana irra deemaa ture gurraa qabnaa hin beeknaa. Jaalala jechuun gosa bifa hin filatu. Jaalala jechuun kan dhuunfaati kan abbaan murteeffatu. Kanuma irraa ka'uudhaan kana dubbatees jira sirriidha. Jaalala jechuun kan abbaan murteeffatu abbaa fedhe wajjin jiraachuu danda'a. Mee isin maallaqa harargee jaamee isin miskiin afergamee jira wanni namni isin gargaaranii jira. Kunoo dhaggeeffadhaa laal. Kunoo dhaggeeffadhaa mee gurraan. Mee dhaggeeffadhaa maallaqa dila guurame san biraa jechuudha. Namni keenya dilli kun akkatti haala taa'ee sadaqaa kadhachuu jechuun kun waan safuu Harargee akka Harargeetti safuu jiru. Eessa dhaqe? Gaafin nuti haara kana gaafanne uummanni kun bakka tanaan kaane maallaqni guurtan eessa jira tana qofa. Kummarti arrabaa fi tuffii wal tuffachuu nutti fide jechuudha. Uummanni kun rakkoo keessaa hin baane haga ammaa beelaa jira rakkataa jira. Uummata kanaaf jecha qarshiin hedduu walitti sassaabamee jira. Uummata kana bira gahee hin jiru. Nu bira hin geenye jedhanii dubbataa jiru. Akkuma viidiyoo kana irraa ilaalletti jechuudha. Sababa maaliif bira hin geenye? Ga'uu qaba isa jedhu yoo Ijiptii ergamte 400 meeqa jedhaa na gaafadha. Yoo Ameerikaa ergamte meeqaan ergamtii 100 meeqa jedhaa isaaba sana gaafadha. Tak 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 kan kootu nan fide qabamee kan namaa fiduu dadhabaan tak 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 godhee isinii fida. Yoo jarri qulqullinaan akka dhadhaa baqa akka dhadhaa qoshaashaan keessaa gatamee baqee ba'uutti jarri dhibbaan dhibbatti akkasitti fidanii isaan mijaraa risiitiin jiraa wal qixxaatte Oromoo ana dhaabatee natu balleesse jedhee dhiifama gaafata. Viidiyoo uummataa sanis ilaalleerraa uummata bira qarshiin yookiin gargaarsi hin geenye. Maaliif hin geenye? Deebii kanaaf namoonni qarshii walitti sassaaban qarshii kana irraa immoo qoodatanii jiru. Guutuu isaa hin ergine jedhanii namoonni akkanatti shakkiin dubbataa jiru. Mee deebii isaanii haa ilaallu. Yoo feetan nu galabbata yoo feetan gadi nu galabbata. It is okay. Haqa uummataan nu gaafattan isinillee uummata waan taataniif. Warri hin nyaattan jettan gaafin kiyya warri hin nyaattan jettan mallayni guurame meeqa gimmaasha nyaanne moo muluu nyaanne evidensiin isin qabdan maaliidha amma gaafin asi akkasitti isinii baafnu
isinii baafna kootta ragaa qabdan nutti fida yalla sheergora warra gaafii qabu hundatti abbaan feete kootu asliif makiin hin nyaate warri jettan ustaadanas illee jira lubbuun hin duune ummanni rakkatellee jira hin duune koottaa fidaa. Asliin deebii isaa akkanatti deebisee jira. Uummata amansiisuuf garuu ragaa isaa dhiyeeffateet qarshii haganaa guureera. Qarshii haganaa uummata bira erga jedhee deebii gahaa deebisuu qaba. Maakinoo mee maal jettee ilaali? Dhuguma qarshiin takka isni ama qarshiin takka wallaahi konfidansiin isni qarshiin takka bara ka peepaalii murate jeeyooniin isnitti himan maallaqa guutuu aanaan nyaatee beekaa kan. Akkasii gaafii gaafatamtanii ta'ii deebisa. Confidence because annama uummata bira waan hin geenyeef jechuudha. Kan gaafatamtaniif. Nama deema Facebook yalaala warri nama gargaarsisu takka gargaaranii post godhanii beekan risiita kuma dhibba sadii gargaare kuma dhibba nama gargaare jechuun qarshii takka namni gargaaree post godhan jiru deema raachuu tasfaa ilaala gaafa walloodhaa qarshii kuma shan hanqa danda'utti gargaaree post godhe deema aslii ilaala kuma soddoma hanqa danda'utti deema maakii ilaala kuma 67 uummata kiyya walloodhaaf gastii mubaarak irratti illee hirmaachisne kiisha keenyaa illee baasnee post goone deema ilaala challenge jennee hundinuu waan saba keenya jaalannuuf malee saba kanarraa waa takka harkanneetii miti. Amma asirratti saba jibbitanii waan biraatii waan akkanaati jechuu osoo hin ta'in qarshiin gargaarsi guurame sun uummata bira hin geenyedha. Uummanni nu bira ga'ee hin jiru jedhee dubbataa jira akkuma ifaan ifatti arginetti waan bira hin geenyeef kana namoonni isiniin jedhaa jiru malee waan biraatii miti isinis ammoo yoo qarshii kana garasitti ergitanii jiraattanii yoo rakkoon hin jirre jechuudha ragaa keessan dhiyeessaati ummata amansiisa. Ummata amansiisuu qabdu guutumaan guututti jechuudha. Qarshii hagana nu bira seenee qarshii hagana gara ummata ergineera jettanii amansiisuu qabdu malee bifa aariitiin dubbachuun faayidaa hin qabu. Kanaafuu ummata amansiisa. Maali? Amma warra kaayoo oduu dhufee akkas jeeni. Okay jaalachaa. Sassaabame dura gargaarsa sassaabame ummata biraan gaha. Gahaan jiru jechuudha. Kanaan dura gargaarsa jettanii sassaabame ummata biraan gaha. Bakka gargaarsaatti ammaa kaastanii kootti eegaluu gargaarsisne kootti nama kana gargaarsisne jettanii na waamina. Dubbichi maaliif waamamu keessa? Idaa gaafin tun gaafiti ya qofaa miti jala keenya. Wallahi lazim gaafin tun gaafiti ya qofaa miti. Baay'ee na dhugaa rabbii na azansiisa. Bataam yaannaaddanyaan gita. Diyaaspooraan baay'ee birrii isaa uummata isaa biraa kan dhaabbatuuf birriin isa tarra like irraa baay'atuu baay'ee. Akka uummata bira ga'uuf. Dafqasaa akkas lolaasiif fidu. Anaan har'a kaastaniin bakka gargaarsaatti na waamina baay'ee. Bakka gargaarsaatti na waamina namni ummataaf jedhee qarshii itti dadhabe walitti qabee yoo gara ummata rakkateetti ergu ummata bira gahaan jiru. Gidduu kanatti waamtanii maqaa nan balleessinaa jedhee dubbataa jira jechuudha. Raacheen maaliif yoo jettanii namoonni maqaa ummataatiin qarshii walitti sassaabaa jiran kuni gidduu kanatti qarshii ummataa nyaataaran yookiin fayyadamaaran guutumaan guututti bira geessaa hin jiran jedhee ifaan ifatti dubbateera. Mubaarakis asliinis makkiinis namumti gargaarsa gargaartuudhaan birrii giiftiidhaan wanta ta'e gochuudhaan miidiyaa kanarratti tooppii qabatanii jiran kun osoo karaa giiftiitiin gargaarsi dhaabbatee namni gargaarsa uummataa irratti wallolu tokkollee hin jiru dhugaan kana jala muraa bara. Asirratti bu'aa isaaniitiif wal fixaaran jechuudha. Akka viidiyoo kana irraa hubadhetti bu'aadhaaf walitti bu'aa jiru. Sirrii miti wanti akkanaa kun. Abbaan Jifaar akka jedhani barri bara beelaati bara beelaa dhufaa jira itti qophaa'aa jedhee Haile Sillaaseen gaaf tokko xalayaatti barreesse moo maal jechuun dhagahe quufayyuu hin dandeenye beela dadhabnaa jedhan. Haasaa ilmoo namaa. Anaa jedhu. Qofni ulfaata jechuudha. Dhiirra kanatti haasofte haasofte. Beela caala ulfaata. Maal jechuudha beektu? Ilmi namaa quufa hin danda'u beela hin danda'a akka ta'e tarkaanfatee keessa dabarfate. Yoo quufe garuu hin danda'u. Yoo quufe hin danda'u. Yoo quufe of balleessa of diiga. Isaaf rabbiin jiruudha rakkoo diiga. Kanaaf warri kirismasii kana yeroo jennee wanna jennu meeqan keenyatu muharramii. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata keessattuu viidiyoo uummata Harargee irratti hojjetame jechuudha. Yoo dhugamaan wanti akkanaa kun irratti ta'aa jiraate waan baay'ee nama gaddisiisu keessattuu namoonni qarshii kana walitti qabdan deebii gahaa deebisuu qabdu maaliif akka bira hin geenye jechuudha. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarraa namoonni hanga ammaatti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'aa laayikii godhaa hangasitti
turtii gaarii.